Chisibseera ta'us mootummaan yeroo hundaa'u jechuun adeemsi marii biyyaalessaa dhaabichi gaafataa ture irraa maquudha marii hunda ammateessa jedhuun ciichuu qabnaa jechuun murtee darbee mormu. Yeroo isaa kan eeggatu miti isinoota gariitti nalaafee jechuudha. Ka hooggansa dhaabichaa tokkotti murtee dhaaba kana ni mormitu? Kanaa namaa waliin qabu. Garaagartee yaadaa hangana akkamitti hooggansa dhaaba tokko jalatti uumamuu danda'e? Maatii keessatti kun hin jiru yeroo hundumaa. Kanaaf waan haaraa mitiidha. Garaagarummaan yaadaa hin jiru jedhamee ka'ama. Garaagarummaan yaadaa immoo jiraachuun isaatii fi wal falmuun garuu nuti tiraadiishinii kan hin qabnu. Rakkoon akkasii jira dhugaadha. Kanaaf amma yaada keessanii fi yaada hooggantoota kaan wal bira qabee gaafa laallee jedhu hooggansi KFO lamatti ramaa jira yookiin immoo qoodamaa jira jechuu dandeenya? Hin dandeessu. Yaada kanarratti walii galtee dhabuu jechuun ani iddoo kanatti qoodameera waan nama jechisiisuun. Malee ani yeroo hundumaa yaada kunan amma paabliikii irraa nan bahee toonni kana baatee biyyi kunimmoo murteessaadha argitee yeroo kanatti waan akkanaa baasuun anaaf sirrii miti totally it is apolitical. Sababni keessan maali? Kan sababni keenya argitee the political situation in the country, the political landscape sirriitti ilaalamuu qaba. Ibsa dhaabichi baasee mormitaniittu maaltu ta'uu qaba ture silaa? Political dialogue adeemsisuu sunirra jira. Isaan sana immoo raayii foqonnaa yoo jenne we have to seriously discuss it and at least a central committee session should be there. Kanaafuu mootummaa yeroo hundaa'u jedhee KFO'n ibsa yeroo baasu yoo xiqqaate koree hojii raawwachiiftuun alatti koreen gidduu galeessaa argamuu qabu turedha yaadi keessan. This is the turning point today. Ibsi dhaabichi torban lama dura baasee haaraadha yaadi keessan. Kana dabee qofa otoo hin ta'in nuti fudhannu jennus the already established de facto government hin jiru jechuun Salaamaawii Tigrii sana faalle. Dhimma kana kan gaafannee fi itti gaafatamaa waajjira dhaaba KFO kan ta'an obbo Xurunaa Gamtaa dhaaba siyaasaa tokko keessa garaagarummaa yaadaa jiraachuun akka malu dubbatu. Rakkoon dhaabicha mudatee ture amma itti babal'atee adeemaa akka hin jirre himaniiru. Dabalataan ibsichi koreen hojii raawwachiiftuu kooramii guutee irratti mari'atee kan murteesse haaboo jedhedha jechuun yaada obbo Gabruu mormu. Ta'us isaanis akkuma obbo Gabruu kun dhaabichi qoodamaa jira jechuu miti jedhu. Habtaamuu Xibabuutu dubbise. Haala KFO'n itti adeeme yookaan immoo murtee koree hojii raawwachiiftuun murteessite ala ba'anii namooti gaazexaa dhuunfaatiif illee yaada isaanii ibsan jiru. Rakkoon sun babal'atee adeemaa hin jiru. Irrattis mari'ataa jirra. Gara fuulduraattis furmaata itti argamsiifna jenneetu amanaa jirra. Jala murree kan dubbachuu barbaannu garuu inni KFO'n paartiidha. Paartii immoo namoota yaada isaanii wal fakkaatutu walitti dhufee paartii hundeessee qabsaa. Ciminni isaas akkuma kana garaagarummaa qabaachuudhaaf hin danda'a. Kanaafuu kan namoonni tibba kana bal'inaan haasa'amaa ture KFO'n qoodamaa jira kan jedhu maal jettu isin dhimma kanarratti? KFO'n qoodamaa hin jiru hin qoodamnes namoota tokkotu oduu yookaan olola adda addaa irratti